fuula waaqayyo duratti waan guddaa waan baay'ee waan dhugaafuu qaba. Waaqayyo baay'ee na gargaaree ajaa'ibsiisa amma gargaaraa namni xiqqoo garuu waaqayyo darboo hamaa lafa kanatti dubbate nama dabarsee guyyaa tokko konfereensii jira ture addanan dhufee sagantaa hirmachuu dhufee keessa koo beekan ture haala koo yeroo ilaalu keessa kootti hafuura manfasii ofirratti sodaadhu waan guddaan qaban ture garuu waan guddaa sana qabadhee dhufeenii sagantaa hirmachaa jiru garuu sagaleen waaqayyoo as yeroo nuuf kadhatametti mana keetti darboo hamaa karaa bifa beekamaadhaan dhabanii ka'aniitu hafuuraan waan mana keetti darbatamutu jira. Hafuuraan wanti mana keetti darbatamu sun immoo waaqayyo fuuncaa wayinatti argisiisaa jedhanii dubbatan. Fuuncaa hidhamee maramee mana keetti darbatamu jira. Fuuncaan kun garuu waaqayyo na argisiisee ka'ee waaqabeen ba'unaan jedhee jedhanii dubbatan. Hameen jedhee fudhadhee galee akka hafuurri hamaan na lolaa jiru siluma yuutuun saganticha hin dhufiniyyuu beeka gaafan dhaga'u immoo baay'ee mirkaneeffadhee waaqayyoo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u lola sanatu man ilaalu bifa hin beekamne hafuura jechuun waan ulfaataadha mee ilaala hafuura jechuun waan ulfaata waan kallattiidhaan illee seerri illee namarraa daangessu wanti tokko namarraa daangessu firri namni wal namarraa daangessu hafuura jechuun waan dhoksaadhaan namatti darbatamudha waan ta'eef haala dukkanaa tokkotti keessuma siluma yoo jira sagalee waaqayyo naa mirkaneesse waan ta'eef galee waaqayyo nu mana eeggadhee nu mana obsee waaqayyo egaa akkuma dubbii gad jirtan jedhe iddoo kana duwwaa momini yooma xiqqaate iddoo aarsaa isaarra jira waan ta'eef dhugaa waaqayyo iddoo shanitti waan natti dubbatame bifa kanaan yoo ta'u baate isaan fuuncaa mana keerraa utuu waan qabin ba'u jira hafuuraan sitti darbataa jiru amma immoo waan ta'eef mul'ataan si lolanii ka'anii fooniin si dadhabanii hafuuraan si lolaa waan ta'eef sin danda'anii naan jedhanii isaan natti dubbatan iddoo biraa lafa dhaqutti immoo hafuuraan waan balbala keerra dhaabbatee si lolutu jira gonkumaa sin danda'an naan jedha waadaa baay'een naa galame waldaa garaagaraatti waadaa baay'een naa galame hafuurri kun gonkumaa sin danda'u waan jedhamu waadaa baay'ee waaqayyoorraa dhaga'ee akka dhaga'eetu manceenoo obsaa waaqayyoon eeggadhu. Bakka wantichi qaama godhatee mul'achuuf ta'e ikkoo waan biraallee miniiti bifa lubbuu namaa fuudhee bahuutiinitudha kan inni darbatan gonkumaa lubbuu namaa fuudhu miniiti namni tokko wanti tokko illee hin miidhamne waaqayyo gaafa nama oolchu cabsee ka'e illee nama oolchamin akka hin cabnetti nama oolcha malee galanni teessoo isaa irratti saafata ergi salphataniifaa nama oolchamin salphinuma nama oolcha malee adaraa saba waaqayyo al tokko idilleedhaan waaqayyo naa qilleensa manichara naannee qilleensa bifa sareedhaan alaa didichee bakkeedhaan didichee kallattii hundumaatiin didichee kiyyoo isaa marate harka isaa duwwaa gabaa kisaaraa gale waaqayyoon naa galateeffata. Kisaaraa gale waaqayyoon naa galateeffata. Wabii mana keetiif wabii dhala keetiif hin baraminaan jedhe iddoo biraattis akkuma kana natti dubbatameera namoonni baay'een dhaga'uus beekuus dandeessu sagantaa garaagaraatti. karaa nama waaqayyoo fuuncaan darbatame waa qabee hin bokkuma isaan jedhan utuu waa tokko qabee hin gahin harka isaa duwwaa gabaa kisaaraadhaan fuuncaan sun mana koo irraa hurraa'ee lubbuun mana kootiif manni koo galataa dhaabbachuu isaatiif alaabaan waaqayyoo qe'ee koo irratti ol ka'uu isaatiif guddisaa waaqayyoon naa galateeffadha.